Ayyaanni gooftaa keenyaa Yesus Kiristoos jaalalli Waaqayyo Abbaa tokkummaan Hafuura Qulqulluus hunda keenyaa wajjin haa ta'u. Ameen. Nagaan Waaqayyoo hin dhuma hin qabne hunda keessan irratti haa baay'atu. Ijoolleen gooftaa waldaa Maraanaataa Yesus keessatti kan argamtanii akkam jirtu hundumti keessan nagaadha. Waaqayyoo isa jireenya nu laatee namoota har'aa nu godheef galanni guddaan haa ta'u. Ana obboleessi keessan eebbaa barra nagaa kootii. Isin hundumti keessan haala jirtan hundumaa keessatti nagaa akka taatan abdiin qabaa. Waaqayyo gaariidha. Jireenya kan namaaf laatu, nagaa kan namaaf laatu, kan nama dabarsu, kan nama ceesu isa duwwaadha. Maqaan isaa bara baraan haa ulfaatu. Egaa Waaqayyo sababni ayyaana isaa isa tolanuuf laatameen nu geggeessuu fi yeroodhaa gara yerootti tokkummaa kana keessatti, garee kana keessatti Waaqayyoon walii wajjiniin barachaa barumsa adda addaa tajaajila Waaqayyoo ayyaana isaa nuu kenne walii qoodaa irra geenyeerra. Har'as akkuma kanaan duraa gargaarsa Waaqayyootiin barumsa kanaan duraa barachaa turree kutaa lammaffaa kan maal of irratti moosiftaa jedhu bifa gaaffiidhaan jiru. Kutaa lammaffaa isaa irratti fufnee walii wajjiniin barannaa. Barsiisaan keenya Hafuura Waaqayyoodha. Kanaafi gooftaa keenya isa gaarii isa guddaa duratti laphee keenya qopheessaa. Waaqayyoon walii wajjiniin kadhannee kallattiidhaan gara barumsaatti deemna. Waan hundumaan olitti bara baraan jabaadhaaf qulqulluu guddaa kan taate Waaqayyoo keenya ijoolleen kee warri siin baatamne warri siin guyyaarraa arganne fuula kee duratti galata qabannee dhufnee jirra. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Akka nu jiraannu, akka nu dabarru, akka nu ceenu kan godhe harka keeti. Amajaajiin keenya karaa adda addaatiin badiisa keenya lallabeera, kufaatii keenya abju'ateera. Garuu yaa Waaqayyoo ati dabarsitee waan nu laanneef darbineerra ceeneerra harki kee inni gaariin nu danda'eera. Maqaa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesus Kiristoosiin bara baraan ol jedhii bara baraan galateeffami. Waaqa keenya salphina diinni keenya nutti uwwisuudhaaf ture irree keessa jabaatu nurraa lole.
maqaa keessa jabaatu waa'ee keenyaaf falme. Kanaaf nuyi warra jiraatan warra darbanii jireenya dhalootatti himan taaneerra. Waa'ee gaarummaa kee kana hundumaaf maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Dinnillee mata duree du'aa hedduun irratti labseera. Karaa nu cabnu salphannu lafa ilaallu hedduun irratti lallabeera. Garuu inni diinni keenya yaadeef abjoote isaaf fiixa hin baane milkoofneefi. Inni ti yaadde inni ti jette fiixa ba'ee ijoolleen kee gargaaramne siin baatamne namoota arrarra dhaabbatan ta'uu dandeenyerra. Waa'ee koofis ta'e waa'ee saba kanaaf galanni siif haa ta'u. Eegumsa nurra jiruuf, jaalala nurra jiruuf, ce'umsaaf dandeettii nurra jiruuf maqaan kee haa ulfaatu. Gamaa hafuuraatiin homaa nutti hin hirrifne. Nyaata waaqa keessaa nu sooraa. Lubbuu keenya tarkaanfachiisaa fiddee irraan geesseetta. Gaariin akka keessa jira. Qulqulluun akka kee eessa jira? Jabaan akka kee eessa jira? Mootiin akka kee eessa jira? Eessattiyyuu qixxeef fakkaattii hin qabdu ati. Bara hundumaa nuuf galateeffami. Bara hundumaa nuuf jajami. Teessoo keessa galataan guutuu irratti galanni safaramuu hin dandeenye siif haa baay'atu. Abbaa gaariidhaaf qulqulluu taatee nuyi warri fuula kee duratti gargaaramne kun immoo cubbamoota daddarbaa garaagaraa qabna, hirrina garaagaraa qabna. Ofii keenyaanii gaariidha yoo ofiin jenne of sossomna, dhugaan illee nu keessa hin jiraatu. Garuu yaa Waaqayyo akka cubbamoota taane, akka hirrina qabnu, mudaa akka qabnu fuula kee duratti dhugaa baana. Adaraa maqaa Yesuus Kiristoos du'a mo'ee ka'eetiin Waaqa araaraa kallattiidhaan nurratti bani. Wallaalummaa keenyaaf, cubbuu keenyaaf, daddarba keenyaaf jettee nun dhiisini. Maqaa Yesuus Kiristoosiin si kadhannaa nutti araarami. Dagannaan, wallaalummaan, cubbuun, daddarbii, yakki jireenya keenya keessa jiru inni ati hin jaallanne, inni ulfina keef hin taane dhiiga Yesuusin raawwate tokko keenya irraa adda haa ba'u. Waaqayyoo si kadhannaa ati ulaa waaqaa kallattiidhaan nurratti bani. Sirraa barachuuf dhufneerraa jireenya keenya keessatti sirraa tajaajilamuudhaaf walitti qabamneerraa maqaa gooftaa maqaa Yesuusiitiin kallattiidhaan waaqni tokko keenya irratti haa banamu. Samiin kun gargar baname yaanni waaqayyo tokko keenya bira haa ga'u. Dhowwaa tokko malee inni hojjechuu itti beektu. Danqaan tokko illee si fuuldura dhaabbatee utuu isiniin hojii kee hojjechuu inni beektu. Yaa Waaqayyo guyyaa har'aa kanatti yaa Waaqayyo ganama qulqullaa'aa nuuf laatte kanatti si kadhannaa waaqni banamee hafuurri kee qulqulluun nu tajaajilu, nu hojjechuu, nu haaressu, nu qaruu fuulduratti nu fuudhee deemuu haa jalqabu. Adeemsa kaleessaan, muuxannoo kaleessaan, yaalii kaleessaan, tooftaa kaleessaatiin jireenyatti fufuu hin barbaannu. Waan haaraa tokko si keessaa qabannee darbuu barbaanna. Waan haaraa tokko si keessaa fudhannee fuulduratti deemuu barbaanna. Maqaa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin samiin waaqaa kun kallattiin nurratti haa banamu. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin ani sin kadhadhaa gargaarsi kee nuuf haa dhufu, jabeessuun kee nuuf haa dhufu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin gaarummaa ati jireenya keenya keessatti hojjechuu barbaadduun kan mormu moo diiyaabiloos ergamichi dukkanaa sun kan rukutame haa ta'u. Qilleensarraan lafarraan neetwoorkiitti fayyadamuudhaan qilleensa biyya nu keessa jiraannu adda addaa keessatti fayyadamuudhaan nagaa keenya saamuudhaaf namootatti fayyadamuudhaan karaa adda addaatiin jireenya keenya dhiphisuudhaaf kan ba'e hafuurri jawwichaa sun, hafuurri bineensichaa sun maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin kan garagaggale haa ta'u. Billaa isa harka Waaqayyoo keessaa ba'uutiin kan waraaname haa ta'u, kan ceccerame haa ta'u. Inni loluu itti beektu Waaqayyoo nagaa keenya irraa isa loli. Dhukkuba fakkaatee kan nuun lolu. Jeequmsa adda addaa namootatti gargaaramee jibba garaagaraa nurratti kan facaasu. Qalbii keenya namummaa keenya kan ari'atu hafuurri bineensichaa sun maqaa Yesuus Kiristoosiin kan dhaame haa ta'u. Qalbii tokko keenyarraa nagaa keenyarraa maqaa Yesuus isa du'a mo'ee ka'eetiin kan galagale haa ta'u. Tooftaa garaagaraatti fayyadamee jireenya hafuura keenya akka dadhabuuf nagaan keenya safarama keessa akka galu kan godhu. Gadi ba'uutti ol galuutti kan nuun lolu. Qabeenyatti gargaaramee kan nuun lolu.
yaa Waaqayyo nama akka keenyaatti gargaaramee kan nuun lolu iddoo hojii keenyaan kan nuun lolu tajaajila keenya irratti coba ta'uudhaan kan nuun lolu mata duree garaa garaatiin kan ba'e mootummaan Lucifer jawwichi sun boofni bara durii sun maqaa gooftaa Yesuusiin kan adabame haa ta'u maqaa Yesuusiin kan adabame haa ta'u assaayimentii garaa garaa namootaaf kan kennu kaayyoo Waaqayyo itti nama waame kan nama dagachiisu karaa adda addaa ajandaa sobaa garaa garaa kan facaasu garaan namaa akka wal wallaalu kan godhu lapheen namaa akka walitti jijjiiramu kan godhu namni akka inni wal jibbu wal shakku kan godhu lallaba garaa garaa qabatee dhaloota gidduu faca'ee kan jiru ergamaan boficha mataansa maqaa Yesuusiin kan buruqe haa ta'u. Waaqayyo lolaadha maqaan isaas Waaqayyoodha jedhamee caafamee jira maqaa Waaqayyoo keenya isa Waaqaaf lafa uumeetiin ergamaan badiisaa kan waraaname kan lolame haa ta'u ati Waaqayyo nu wajjiniin ta'e boojuu nu guursisi gara fuulduraatti nu adeemsisi kakuu keenya nu dhaalchisi wanta barannuuf dubbii kee dubbii Waaqayyo isa jiraata isa nuyi barachuudhaaf deemnu nuuf ibsi sammuun keenya saaqamu macaafota hawwatanii fi qalbii isaanii banee jedhamee barreeffamee jira macaafa keessa qulqulluu dubbii kee dubbii jireenyaa hubannaa qalbii keenya baniyaati kana waan gooteef ulfaadhu maqaa Yesuus du'a mo'ee kee gooftaa keenyaatiin ameen. Galanniif ulfinni Waaqayyoo keenyaaf haa ta'u Waaqayyoon keenya hafuura isaa qulqulluudhaan inni nuu kadhatame haa kabajamu. Egaan mata duree kutaa tokkoffaa keessatti walii wajjiniin baranneen akkuma yaadattanii maal of irratti moosiftaa kan jedhu bifa gaaffiitiin kaasnee mootonni waliin galuu hin dandeenye wal balaaleffataniif waliin morman lama addunyaa kana irraa Waaqa keessaa kaasee kan waliin morman akka jiran samii kana keessaa kan gadi darbatame addunyaa kana irratti immoo mootummaa Waaqayyoodhaa kan balaaleffatu mootummaa dukkanaa mootummaa seexanaa fi mootummaa Waaqayyoo isa Waaqa irrattis lafa irrattis caalmaa qabu akka ta'e kutaa tokkoffaa keessatti walii wajjiniin barannee yaadannees turre. Lamaan kun iyyuu kan isaan irratti xiyyeeffatanii namoota isaaniif hojjetan namoota isaaniif bulan namoota isaaniif gadi jedhan qabachuudhaaf akka ta'e ilaalleera. Waan isin ajaa'ibu garuu mootummoonni waliin morman kun lamaanuyyuu kan isaan irratti mo'anii nama fedhiidhaan jireenya isaa isaaniif kenne duwwaa irrattidha. Waaqayyoos sababii omnipotentii ta'eef sababii Waaqayyo isa hundumaa danda'u ta'eef abbaan barbaade nama biyya lafaa kanarra jiru hundumaa qabee irratti hin mo'u. Inni abbaa irree miti. Mootummaa isaa mootummaa Waaqayyoo teookiraasiin olchoon bulchiinsi Waaqayyoodha. Bulchiinsa humnaan fuudhanii waan hundumaa of jala gashan miti. Abbichi sun murteeffatee tolee siifan bulaa jedhee harka isaa kennee kan inni irratti mo'uudha. Kan inni ofirratti moosisuudha. Akkuma kanaa seexannis utuu danda'e utuu yaalii isaa argate carraa isaa argate humnaan dandeettiidhaan jabinaan nama hundumaa irratti mo'uu in yaala ture. Haa ta'u malee kan inni kana gochuu hin danda'u laphee isaa kennee jireenya isaa kennee nama isa keessummeesse nama hojii isaa hojjetuuf nama fedha isaa raawwatuuf nama laphee isaa keessatti waan isaaf ta'u duukaa bu'u irrattitu mo'a. Seexannis akkuma kana amala isaatiin. Kanaaf mootummoota kana lamaan kan of irratti moosisu egaa eenyudha? Abbichadha nama sanadha malee Waaqayyoos humnaan fuudhee kiristiyaana nama godhu seexannis humnaan danda'ee nama hundumaa garbicha isaa godhachuu hin danda'u. Kanaaf gaaffii ta'e jechuudha mata dureen keenya. Maal jedhee maal eenyuun of irratti moosifta maal of irratti mootii goota kan jedhu bifa gaaffiitiin kanaaf dhufe jechuudha. Filannoo keenyaaf murtii keenya irratti hundaa'a waan ta'eef kadhata yaa abbaa keenyaa yeroo kadhatamu dhageessaniitti yoo ta'e akkas jedha. Yaa abbaa keenyaa waaqarra kan jiraattu mootummaan kee haa dhufu jedha. Maal jedha? Mootummaan kee haa dhufu jecha jedhutu keessa jira.
waaqarra inni jiraattu jedheetu mootummaan kee haa dhufu jechi jedhu kun maal jechuudha? Liidarshiippiin kee hooggansi kee dhufee biyya lafaa kanaa mo'atee kan dhaloonni waaqayyoon sodaatu, dhaloonni waaqayyoo bule, dhaloonni waaqayyoof addaan of baase, qajeelfama waaqayyootiin ba'ee kan galu addunyaa kanarraa jiraatu. Ati kottu nu hoogganii, ati kottu nu dhuunfadhu, ati kottu nu biti, kingdamiin kee, hooggansi kee, mootummaan kee nu haa dhuunfatu jedhanii kadhachuudha. Kadhannaa kana yeroo kadhatan hundaatti akka namoonni kadhatan kadhannaa kanatti akka fayyadamaniif kan barsiise gooftaadha. Kan inni barsiise bartootadha. Itti fufeesi kiristiyaanonni kadhannaa kanaan hanga har'aatti iyyuu hin kadhanna. Kanaaf fedhii keenyaan, jaalala keenyaan waamnee ofirratti kan moosifnuudha jechuudha mootummaan waaqayyoo kun. Egaa waa'ee lamaanuu waliin kompeer goonee waliin madaalchisnee ilaalaa jirra. Mootummaa waaqayyoo jalaa yoo jiraatan maal argatu? Mootummaa isa ormaa sana jalammoo yoo jiraatan maal ta'uu kan jedhu waliin qabnee ilaalaa jirra. Kutaa jalqabaa kanaafi warri mootummaa waaqayyoo jala jiraatan, warri waaqayyoon ofirratti moosan, mootummaa waaqayyoo jala kan jiraatan maal akka isaan argatan ilaaluu jalqabneerra. Kutaa tokkoffaa keessatti qabxii tokkoffaaf lammaffaa ilaallee turre. Warri mootummaa waaqayyoo jala jiraatanii cubbuutti akka isaan furaman, nagaa akka isaan argatan walii wajjiniin ilaallee turre. Har'a immoo qabxii sadaffaaf arfaffaa itti fufnee walii wajjiniin ilaalla. Namni mootummaa waaqayyoo jala jiraatu sadaffaa irratti jireenya argata. Jireenyatu kennaa isaa ta'aaf, badhaasa isaa ta'aaf yookiis badhaasa ishee ta'aaf. Sagalee waaqayyoo keessaa wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 dubbifanne Yesuus akkas jedhe. Yesuus deebisee karichi dhugaan jireenyis anaan yoo ta'e malee eenyuyyuu gara abbaa hin dhufu jedha. Icciitiin addana jira gaa. Wanti namni waanuma qabu namaaf kenna. Namni waanuma qabu namaaf kenna. Waaqayyoo ofiisaa jireenya waan ta'eef jireenya namaaf kenna. Seexanni immoo du'a waan ta'eef mootummaa isaa du'a namaaf kenna. Egaa namni waaqayyoon ofirratti moosisu maal argata? Jireenya argata. Eenyuyyuu gara abbaa hin naqu yoo anaan ta'e maleedha Yesuus. Kaayyoon Yesuus gara biyya lafaa kanaa dhufeef karaa 2-3 akka jiraatuuf miti. Karaa ittiin namni waaqayyoo wajjiniin walitti hidhamee jireenya argachuu danda'u karaa Yesuus duwwaadha. Jireenyichumti immoo eenyudha? Yesuusumadha. Gaafa Yesuus Kiristoosiif namni jireenya isaa kennu, lubbuu isaa kennu, mootummaa isaatiif mootii godhe ofirratti waaqayyoon yeroo moosisu Yesuus Kiristoosiin jireenya isaa keessatti fudhate yookaan immoo Yesuusiif jireenya isaa laate yeroo jennu riwaardiin argatu, badhaasinni argatu jireenyadha. Jireenyi kuni biyya lafaa kanarratti isa jiraatan, isa jireenya qannoo jiraatan, jireenya raafaa jiraatan, jireenya sooromaa jiraatan duwwaa miti. Sunis ta'uu danda'a, hafuullee danda'a. Garuu jireenyi inni kun jireenya isa eternitiidha, everlasting lifeidha, eternal lifeidha, jireenya bara baraati, jireenya isa du'a booddeeti, jireenya isa galaana ibiddaa nama oolchuudha, jireenya isa du'a bara baraa nama oolchuudha. Salphaa miti firoo tokko. Waan salphaa miti wanti dubbachaa jiru kuni. Namni waaqayyoon ofirratti yeroo moosisu kan inni argatu jireenya yeroo jennu har'uma galgala bulanii ganama borii arguu duwwaa miti. Inni kuni utuu Yesuusitti namaniin iyyuu namoota baay'eedhaaf hin kennama. Galgala tokko buluun waggaa 30, 40, 50, 60 jiraachuun, konkolaataa hedduu mana jireenyaa gaggaarii qabaachuun utuu gooftaa Yesuus Kiristoos hin argatin iyyuu wantoota argamuu danda'anidha. Waa'ee isa kanaa miti. Wanti ani jireenya argata yeroon jedhu kanan dubbadhu waa'ee isa kanaati. Namni Kiristoos Yesuusin ala yeroo jiraatu hundumtuu du'aaf mallatteessee jira. Namni jireenya addaamummaa keessa jiraatu addaamii wajjiniin waraqaa walii galtee mallatteessee namni addaamummaa keessa jiru
by default kallattiidhumaan seexanaaf adda bahee nama jirudha. Yonnaa Yesuus Kiristoos wajjiniin otuu walitti hin firoominiin qalbii isaa utuu hin jijjiirratiniin uumama haaraa utuu hin ta'iniin yoo du'ee qabeenyummaa isaa addaamummaa isaa gara du'a bara baraatti geessa. Garuu gaafa dhufee mootummaa Yesuus Kiristoos hoogganu kingdamii Yesuus Kiristoos keessa yeroo galu isa jalqabaa jireenya argata. Jireenya hin banne argata. Jireenya bara bara argata. Kanaaf Yesuus karichi dhugaan jireenyis anaan yoo ta'e malee eenyullee gara abbaa dhufuu hin danda'u jedhee jecha murtootiin jecha qabatamaadhaan kan hin dubbateef kanaafidha ijoollee gooftaa. Inni arfaffaan immoo namni gaafa mucaa Yesuus Kiristoos ta'u gaafa mootummaa Waaqayyoo jala jiraatu jireenya isaa Waaqayyoodhaaf samiit godhee gaafa dhufu kan inni argatu yookiis kan isheen argattu gaaddisadha. Gaaddisa argata. Gaaddisa jechuun wanta nama gubu aduu saafaa ulfaataa ta'e kan jireenya namaa miidhuu danda'u jalatti kan boqotan, kan jalatti qabbaneeffatan, kan jalatti aara galfatanidha. Wanta nama miidhu kan namarraa dha'u gaaddisadha. Waan nama balleessuu, waan nama jireenya namaa miidhuu danda'u tokko namarraa qolachuu kan danda'u gaaddisadha. Kooluudha. Jala lixanii kan oolanidha. Iddootti qabbaneeffatanidha. Kanaaf namni mootummaa Waaqayyoo jala jiraatu gaaddisa argata. Gaaddisni kun mootummaa Waaqayyootiin alatti miidhaawwan namarra ga'an hundumaa kan namarraa qolatuuf, kan namarraa oolchuu, kan nama baraarudha. Sagaleen Waaqayyoo macaafa weedduu caalu boqonnaa 2:3 irratti akkas jedha. Michuun koo dargaggoota gidduutti akka muka hudhaa mukeetii caakkaa gidduu dhaabatuuti. Gaaddisa isaa jala taa'uun anatti hin tolaa. Iji isaas afaan kootti mi'aadha. Michuun koo kan akkamii jedha? Dargaggoota gidduutti akka muka hudhaa mukeetii caakkaa gidduu dhaabatuuti. Gaaddisa isaa jala taa'uun anatti hin tolaa. Iji isaas afaan kootti mi'aadha. Michuun koo jettee isheen dubbattu kuni waa'ee hariiroo Waaqayyoof namaa, waa'ee hariiroo waldaa kiristiyaanaatiif Yesuus Kiristoos dubbata. Yesuus Kiristoos michuun keenya gaaddisa gaariidha. Gaaddisa isaa isa jala taa'uun immoo namatti tola. Gaaddisa isaa jala yeroo ta'an immoo waan nyaatan ijarraa qabbaneeffatan namaaf kan qabudha. Gaaddisa isaa jalatti aduu maduwwaa, saafaa maduwwaa dabarsanii ka'u miti. Yookaan immoo waan rooba nama qabate tokko mukatti hin baqataman hin jiru ta'a namni sanuu jalumatti kanuma xiqqoma ishee caamsatanii darban miti. Kan keessatti illee gammadan ija isaa kan itti nyaatan, kan itti aara galfatan gaaddisadha. Kanaaf michuun koo gaaddisa gaariidha. Gaaddisa miidhagaadha. Gaaddisa filannoo kan biraa hin qabneedha. Isa kana jala taa'uun anatti tola. Inni immoo iji isaa na quubsaa, afaan kootti mi'aa jedha jechuudha sagalee Waaqayyoo kun. Namni mootummaa Waaqayyoo jala galu gaaddisa sirrii, gaaddisa gaarii, gaaddisa aara galfii, gaaddisa mi'aa, gaaddisa boqonnaadhaan guutee argata. Maqaan Waaqayyoodhaa bara baraan haa kabajamuuti. Utuu gaaddisa Yesuus Kiristoos mootummaa Waaqayyoo jalatti baqatanii utuu jiranii saafaan aduu ulfaataan jireenya namaa miidhuudhaaf balleessuu hin danda'u. Itti dabalee dubbii Waaqayyoo macaafa faarfannaa 91:1-2 irratti akkas jedha. Namni golgaa isa hundumaa gararraa jiru keessa jiraatu gaaddisa isa hundumaa danda'u jala hin buufata. Waaqayyoon ani sitti kooluu galeera. Ati masaraa kooti. Ati Waaqayyoo koo isa ani amanadhuudha hin jedha. Ameen. Maal jedha iddoo kanatti immoo namni golgaa isa hundumaa danda'u gararraa jiru keessa jiraatu gaaddisa isa hundumaa danda'u jala hin buufata. Gaaddisa maalii jala? Gaaddisa isa hundumaa danda'u jala hin buufata. Namni akkamii? Golgaa isa hundumaa danda'u keessa kan jiraatudha. Maal inni golgaan sun? Hooggansa Waaqayyooti. To'annoo Waaqayyooti.
waa'ee jireenya isaanii itti gaafatamummaa kan Waaqayyo isaaniif fudhate. Waa'ee jireenya isaanii itti gaafatamummaa Waaqayyo kan ofitti simateef warra akkasiiti. Ba'uuf galuu isaanii raadarii Waaqayyootiin kan to'atamu, teknooloojii Waaqayyootiin kan hordofamu, nyaachuuf, dhuguun, rafuuf, dammaquun, taa'uuf, ka'uun, argachuu, dhabuun, oolmaansaa, bultiinsaa, oolmaansaa harka Waaqayyoo keessa kan jiru jechuudha. Golgaasa hundumaa danda'u keessa kan jiraatu yeroo already beekamtii Waaqayyoo keessa kan jiran, bulchiinsa Waaqayyoo keessa kan jiran, ilaalcha Waaqayyoo keessa kan jiraatan jechuudha. Warra akkasii maal ta'uudha? Gaaddisa isa hundumaa danda'u jala hin buufataadha. Gaaddisa isa kam? Isa hundumaa danda'u jala hin buufataadha. Gaaddisichi eenyudha? Gaaddisa Waaqayyoo jala hin buufataadha. Isadha gaaddisiisaadha. Kana duwwaa miti lakkoofsa 2 irratti dhufee maal jedha? Wanta namni gaaddisa sana jala buufatu Waaqayyoodhaan jedhu dubbata. Waaqayyoon ani sitti kooluu galeera. Ati masaraa kooti. Ati Waaqayyoo koo saana amanadhuudha jedhee Waaqayyoodhaan dhaadata. Waaqayyoodhaan fakkara. Waaqayyoodhaan afaan guutee waa'ee isaa dubbata. Waaqayyoodhaan ani sitti kooluu galeera. Kooluu galuuni fakkeenyaaf namni tokko tapha yeroo daa'imummaa naannoo keessanitti akkamitti akka taphatamu hin beeku malee waan naannoo keenyatti jiru fakkeenya yoonnaan isinitti dubbadhe ijoollonni lama wal kurkursaa wal ari'aa jiru yoo ta'e wal rukutanii taphatu yoo ta'e inni rukutame tokko inni rukutamuudhaaf baqatu tokko fiigee dhaqee yoonnaan nama kan biraa dudduuba lixe kooluu yootti galee kooluu jalatti nama rukutamu jedhamee walirraa dhowwama. Namichichi inni kooluutti galee suni cimaasa ta'uu dadhabaasa ta'uu kooluu jalatti nama rukutamu jedhama. Kun naannoo ani itti guddadhetti taphatamuuf waan beekamaadha. Maatiin illee ijoollee isaanii utuu rukutuudhaaf fiiganii nama tokko jala dhaqeetti marmee narraa oolchii wayyoonnaa namatti marme namni dhufanii sana jalatti rukutan nama jalatti kooluu jalatti namatti bu'an jedhama. Kun amaleeffannaadha, aadaadha. Namni Waaqayyootti kooluu gale jechuun kan namiidhutu jira, kan na hordofutu jira, jireenya koo balleessuu kan barbaadutu na ari'ataa jira, duuba koorra rakkina jira. Rakkina kana kan na oolchuu danda'u golgaan koo, oolchaan koo kan itti kooluu galamu sidha waan ta'eefi rakkina natti dhufaa jiru kana na oolchi ati jedhanii Waaqayyootti galuudha. Warri kam isaan kun? Warra akkamiiti isaan kana jedhan Waaqayyoodha? Warra mootummaa Waaqayyoo, kingdamii Waaqayyoo jala galan, warra Waaqayyoon ofirratti moosisantu Waaqayyoo kooluu galanii hamaa isaan dudduubaan isaan hordofurraati ooluu danda'u. Ani kooluusti galeeradha. Itti dhufee maal jedha? Ati masaraa kootiidha. Masaraan immoo maalidha? Dallaa jechuudha. Mooraa keessa jiraatan jechuudha. Kellaa keessa jiraatan jechuudha. Dallaa yookiis immoo masaraan naannoo marfamee ijaarame jechuudha. Manatti naanna'ee bifa dhagaatiin itti naanna'ee kan ijaarame. Diinni illee yoo dhufee irra yaabbatee lixuu kan hin dandeenye. Waraanee diigee seenuu kan hin dandeenye. Masaraa sana manatti ol galuudhaaf dallaa sana keessa seenuudhaaf masaraa sana baay'ee qotee kuffisuu kan isa gaafatu jechuudha. Sikiyuriitiidha jechuudha. Abdiidha jechuudha. Irratti kan of gataniidha jechuudha. Ani Waaqayyoodhaan maal jedha jechuudha. Namni akkasii namni Waaqayyootti gaaddisa Waaqayyoon gaaddisa isaa godhate ati masaraa kooti ittiin jedhaadha. Masaraa kooti kan hamaan ittiin keessa darbee nan arganne. Kan diinni keessa darbee natti hin baane. Kan inni namiidhuu barbaadu cabsee darbee bira darbee dhufee nan arganne Waaqayyo ati maal kooti? Ati masaraa kooti. Ani protectedidha jechuudha. Ani eegameen jira jechuudha. Kara tokkoon kooluusitti galee jira. Ati yommuu anattu masaraa taatee jirta. An si keessa dhokadhee jira ittiin jedha Waaqayyoodhaan jedha. Itti fufee maal jedhare? Isuma kana kan cimsu jecha ati Waaqayyoo koo isa ani amanadhuudha in jedhaanidha. Ati Waaqayyoo koo
isa ani amanadhuudha jedhee Waaqayyootti dubbata. Namni akkamii? Namni gaaddisa isa hundumaa danda'u jala namni jiraatu. Waaqayyoodhaan ani koo birrii koo mitiin kana amanadhu. Ani galgalan itti adeemu kanaaf, guyyaa ani jalqabe kanaaf, bara ani keessa jiru kanaaf, gaa'ilan keessa jiruuf gaa'ilan itti adeemu kanaaf, karooran baafadhe kanaaf, fuuldura kootiif deemsan biyya lafaa kanarratti qabuuf kan hin amanadhe, kan hin ilaalee jiru. Humna koo miti, fira koo miti, dandeettii sammuu kooti miti, qabeenyan kakuufadhe miti, ani siinan amanadhe jedhee Waaqayyoodhaan dhaadata. Waaqayyoon amanatee dubbataa. Namni kana godhu isa kam? Nama gaaddisa Waaqayyoo jala jiraatu, mootummaa Waaqayyoo jala jiraatu, nama akkasiitu gaaddisa argatee akkasittiin dubbachuu danda'a. Kanaaf namni gooftaa ofirratti moosisu maal argata? Namni mootummaa Waaqayyoo jala jiraatu maal argata isa jedhuufi qabxii arfaffaan warra laalle maal jechuudha? Gaaddisa argata isa jedhudha jechuudha. Firoota koo barri isaa hamaa ta'e, qilleensi isaa hamaaf hadhaa ta'e, namni jireenya jiraatuuf yaadda'aa birrachaa jiraatu, waan qabutti namni barannoof gatuu dadhabe, miindaa isaatti barannoof gatuu dadhabe, qabeenya baankii kuufateetti barannoof gatuu dadhabe, ogeessa fayyaa barateera bara dheeraadhaa fi saayinsii kana lakkaa'eera jedhetti barannoof gatuu dadhabe, haalli dinagdee, haalli siyaasaa, haalli fayyaa, haalli hundumtuu bareetti namatti bitaachee kana keessaa gaaddisa gaarii, gaaddisa amansiisaa qabaatee namni jiraachuu hin barbaanne jira? Hin jiru. Namni hundumtuu gaaddisa kana hin barbaada. Waaqayyoo kan inni gaaddisa ta'uuf immoo nama isa ofirratti moosiseedha. Waaqayyoon ofirratti moosisuun maqaadhumaaf yaa Waaqayyoo nagaan na bulchitee nagaan immoo na oolchi, yaa Waaqayyoo nagaan na oolchitee nagaan immoo na bulchi irra dibaaf isa dubbatan utuu hin taane ani siinan hoogganamaa, ani siinan tikfama, jireenyi koo siin ilaallata, ani jireenyi koo to'annoo keetiin, mootummaa keetiin hoogganama jedhanii waa'ee ofii dhiisanii jireenya ofii orma harkaa baafatanii laphee ofii harkaas diina harkaas baasanii Waaqayyoo akka inni hoogganuuf jireenya ofii Waaqayyootti laachuu gaafata jechuudha. Gaafa kanaa waa'ee gaaddisaatiif yaaddoon hin jiru. Waaqayyootu gaaddisa namaaf ta'a. Gaafa kana waa'ee eegumsaatiif yaaddoon hin jiru. Waaqayyootu nama eega. Gaafa kana waa'ee nan du'aa nan badaa laata, gaannamtu na nyaataa laataaf yaaddoon hin jiru. Jireenya argatu. Kanaaf firoota koo gaaddisa Waaqayyoo jalatti, mootummaa Waaqayyoo jalatti, Waaqayyoon ofirratti mo'isuudhaan, gooftaa jireenya keenya Waaqayyoon taasifachuudhaan akka jiraannuuf gooftaa inni jiraataan jireenya keenya hadhuunfatu, gargaarsa isaa isa dhuma hin qabnes nuuf halaatu, dubbisaa isaa dhageenya nuuf eebbisu, maqaa mucaa isaatii isa jaallatamaa maqaa Yesuusiitiin. Ameen. Waaqayyoon walii wajjin galateeffannee xumurra. Guddaa goonee si galateeffannaa. Maqaa keessa kabajamaa isa gaarii ol qabna. Qulqulluu abbaa keenyaa dhugumaan mootummaa dukkanaa jalaa miliqnee si duwwaadhaaf bitamnee mootummaa ifaa taanee otoo jirru mootummaa dukkanaatiif garboota osoo hin ta'in si duwwaadhaaf Waaqayyoo keenyaaf bitamnee hojjetoota kee maasii kee keessa warra deddeebi'an taanee akka jiraannuuf dubbii keessa gaarii isattiin nutti dubbatte kanaaf bara hamma bara baraatti galanni lakkoofsaan bira gaamuu hin dandeenye si Waaqayyoo keenyaaf haa ta'u. Yaa Waaqayyo isattiin nutti dubbatte dubbii kee kanaaf immoo jiraannee isaafis ija godhannee yaa Waaqa keenya akka deddeebiruuf ayyaanni nama gargaaruu danda'u, nama baachuu danda'u maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin tokko keenya irratti haroobu. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus isa du'a mo'ee ka'eetiin si waama. Maqaa keessa qulqulluun kadhadha. Yaa Waaqa hundaan olii ati sagalee kee kanaani nu haaressi. Mootummaan kamiyyuu mootummaan biyya lafaa kanarratti baduu danda'u, mootummaan dukkanaa jireenya keenya irratti aboo akka hin arganne maqaa Yesuus Kiristoosiin ati waa'ee jireenya keenyaa dhuunfattee nu gargaare. Dhaloota dubbii kana dhaga'u irratti kan wal ijaaree jiru
mootummaan dukkanaa, mootummaan badiisaa sodaa itti naqee kan jiru waa'ee jireenya isaanii isamma jiraatanii, waa'ee maatii isaanii, waa'ee karoora isaaniif dhiphachaa, raafamaa, naa birrachaa warri jiraatan humna sagalee kee isa dhufe kanaan maqaa gooftaa Yesuusiin humni sodaa irraa kan cabe haa ta'u. Dhukkubaan gadadoon waraansa adda addaatiin miidhamanii kan jiran jireenyi isaanii yaaddoo garaagaraa keessatti liqimfamee kan jiru maqaa Yesuusiin humna dubbii Waaqayyoo kanaan bilisa kan baana ta'an. Waaqayyo kana waan gooteef ulfaadhu. Jireenya keenya hoogganii bara keenya sitti laanne ati irratti moo'ee isa jaallatamaaf qulqulluu ta'e gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiitiin ameen. Waaqayyo gooftaan hunda keessan eebbisuu sagalee Waaqayyoo kana waan dhaggeeffattaniif waan ittiinis eebbifamtaniif Waaqayyo isin haa eebbisuu. Eddaa dhaggeeffattanii irraa barattanii immoo namoota kan biroodhaaf qooduu hin dagatinaa, sheer gochuu fi hin dagatinaa. Karaa yuutuubiis karaa adda addaatiin dhaloonni akka isaan dubbii Waaqayyoo dhaga'an gooftaa isaanii isa gaarii ofirratti moosanii gaarummaa isa keessa argamu akka argataniif isinis ga'ee keessan ba'an isiniin jedha. Kana waan gootanii